Saatee isaan cinaa dhaabbanna haala jedhuun qeerroon jira. Isa kanaaf guyyaa har'aa ayyaana waboo sababeeffachuun achirraa argamu yookaan immoo yoo wanta achirraa argamu waboodhaaf kan ta'u meeshaa uffata tishaartii meeshaa adda addaa finnee dhiyeessinee jirra. Sun galii wabootiif kan ta'u goona. Gabaabinatti kaayoo qeerroo bilisummaa Oromoo kan sadarkaa biyya UK'tti ijaaramee jiru isiniif ibsuu yaala. Carraa kana maqaa koree hojii gaggeessituu qeerroo sadarkaa UK'tiin argachuu kiyyaan galatoomaa jenna. Kabajamtoota jaalawwan qabsoo, kabajamtoota abbootii fi haawwan Oromoo, kabajamtoota qeerroo fi qeerritii Oromoo, kabajamtoota keessummoota guyyaa har'aa, kabaja waboo waraana bilisummaa adda Oromoo bara 2016 baga isiniin gahe jedha. Kabajamtoota jaalawwan qabsoo fi hawaasa Oromoo, yeroo ammaa kan qabsoon falmaan boqonnaa dhumaatitti ennaa jahaa jirtu kanatti ayyaana waboo ennaa sababeeffan gammachuun kenna dachaa. Kabajamtoota ilmaan Oromoo biyya keessaa qabsootti jirtan, ummanni Oromoo yeroo ammaa kan kabaja horatee mataa ol qabatee holola diinni ilmaan Oromoo irratti waggaa 100 ol irratti hojjetee irratti deemaa jiru irratti qeerroon biyya keessaa falmaa gochuudhaan yeroo ilmaan Oromoo mataa ol qabachiisedha. Ammas irra deebi'ee galanni qeerroo Oromootiif. Qeerroon meeshaa waraanaa osoo hin hidhatin qalamaa fi daftara qofaan diina lubbuu isaa qaalii diina fuuldura dhaabbatee ennaa yeroo mootummaa gabroonfataa diina wayyaanee fuuldura dhaabbatee lubbuu isaa wareegaa jirutti daa'ima waggaa 8 irraa hanga maanguddoo waggaa 80 akkasuma haawwan keenya daa'imman isii irratti wal qabatee dargaggoon sochii godhaa jiru kana irratti qeerroon UK ilmaan biyyatti qabsaa'aa jiraniif tumsa isaanii ta'uudhaan wal ijaaree sochii jalqabee jira. Gocha qeerroo dalaydee diinni rifatee Oromootti michoomuu ennaa fedhutti ummanni biyya ambaa yeroo gurra ummata Oromootitti qabee caqasaa jiru kanatti nuti ummanni Oromoo yookaan immoo jaarmiyaalee fi dhaabbileen adda addaa gaaddisa tokko jalatti deebi'uu dadhabuun saffisa haala ummanni Oromoo nurraa barbaadu hadduubatti harkifachuun keenya qeerroon hatattamaan gara gaaddisa tokko jalatti akka dhufu waamicha isinii lallabu. Kabajamtoota ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo keessatti bakki qeerroon irraa itti haftee hin jirtu. Kanaaf qabsoon fiigicha gabaabaa ulee wal harkaa fuudhuti. Abboonni keenya akaakayyoolee keenyarraa qabsoo ennaa fuudhan har'a nuti qeerroo namoota abboota keenyarraa qabsoo fuunee fiigicha jalqabnee jirra. Fiigicha kana keessatti gocha qeerroon sabboonummaa horatee jiruun yeroo ammaa kana haalli qabatamaan qeerroon biyya keessatti godhaa jiru nu hunda keenyaafuu ifa gala. Isaan kana keessaa qeerroon akka sadarkaa UK'tti haalli qabatamaan inni kaayefatee sochii deemaa jiru keessaa isaan muraasa isiniif ibsuu yaala. Qeerroo UK illee qeerroo biyya qabsoo finiinsaa jiraniin wal qunnamtii uumuudhaan haala tumsa isaanii wajjin qeerroo biyya jiru irratti cinaa dhaabbachuuf qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisuu fi duratti kan oofsisuuf ijaaramedha. Qeerroon bilisummaa Oromoo kan UK dhaabbilee fi jaarmiyaalee Oromoo kan birmadummaa Oromoo fi walabummaa Oromoo irratti itti amananii hojjetan wajjin kamii wajjinuu hojjechuuf qophiidha. Qeerroo fi qeerrittiin kan biyya keessa kan
biyya kana keessa jiran magaalaa isaan irra jiranitti ijaaruun dandeettii fi fedhii isaan qaban irratti wal ijaaree ispoortii irratti seenaa irratti aadaa akkasuma barumsaa fi haala dinagdee isaan ittiin fooyyessan irratti kan advaayis godhe yookaan kan gorsu ta'uu kaayoo isaati. Akkasumas kana haala kanaan duratti ibsuuf yaalame irratti qofa irratti daangeffamee miti. Qabsoon kan dhalootarraa dhalootatti kan darbu yeroo ammaa kan abboota keenyarraa qabsoo fuutee qabatee kan ulee fiigicharra jirtu ta'uu isaa kabajaan isin ibsina. Walumaa galatti ijaaramni qabsoo bilisummaa Oromoo tumsa qeerroo biyya jiraniif gochuuf kan wal gurmeessee wal ijaare ta'uu wajjin daran qabsoo kan finiinsu ta'uu isaati. Galatoomaa injifannoon kan uummata Oromooti. Walumaa galatti kaayoon qeerroo bilisummaa Oromoo kan sadarkaa UK'tti ijaarame biyya keessatti qabatamaan waan ofii kennaa wajjin itti qabsaa'aa baane wal mogatti erga biyya kana dhufnee jenneen hafuu hin qabu. Dargaggoon yeroo gabaabaa keessatti biyya United Kingdom seenan hedduutu jiranii dargaggoodhaan kan inni wajjin wal ijaarree irree kenna kaasne ilmaan Oromoo qeerroo biyya jiranii akkamitti isaanii wajjin hojjechuu akka dandeenyuuf ijaarama waliigalatti kan wal ijaarreedha jechaadha. Kanaaf ammoo tuyyuu dhaabbilee yookaan jaarmiyaalee kamiyyuu kan dhimma Oromoo irratti hojjetan wajjin kamii wajjinuyyuu hojjechuuf qeerroon ifaa jechaadha. Kanaaf inni har'aa hawaasa Oromoo biyya UK jiranii wajjin wal baruuf sagantaa qopheessine waan ta'eef carraa har'a waboo kanatti fayyadamne achuma namootuyyuu waboollee bakka waboon hin jirretti bakka waraanni hin jirretti lafee duyda lafee hin qabne ta'a jecha namni bofa ta'a jecha lafarra loonshi. Isa kanaaf kan jajjabeessu ammoo qabsoo Oromoo kan jajjabeessu ammootu bakka waraanni hin jirretti qabsoon teen tan lafarra lootu ta'a. Kanaaf qabsoon Oromoo akka dhaabbatteetiin luka lamaaniin dhaabbattee deemtuuf waboon jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf qeerroon guyyaa har'aa tishartiidhaan akkasuma sa'aatii yookaan ammootu yeroo alaabaa jaalatamtuu teennarraa hojjetamtee fi meeshaa gara garaa faaya maatii kennaa ofii kennaa itti fayyadamu. Wanni Oromoodha akka rikool nu godhu akka nu yaadachiisuuf meeshaadhaan akkanaa kanneen qabatee dhiyaatee jira. Isa kana ammootuyyuu bu'aa mataa isaatiif osoo hin taane bu'aa waraana bilisummaa Oromootiif kan ta'uuf akkasuma ammootuyyuu maqaa qeerrootiin walaloo fi sagantaa muraasa qabna. Sagantaa kana keessatti amma kan nuuf dhiyaatu walaloo waan ta'eef obboleessi keenya gaashuu gara waltajjiitti isaaf fe'ama.